Adeemsa seeraa keessatti himata addaan kutuun dhiifama taasisuunii fi baraarsuun faayidaan isaa adda duraa uummata giddugaleeffatee ta'uun hubatamuun barbaachisaadha jedhu ogeessi seeraa Faanaa Biroodkaastiin Korporeet waliin turmaata taasisan. Biiroo Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaatti Abbaa Alangaa fi Wixineessaa Seeraa Huseen Dafoo ulaagaa seeraa eegee namooti dhuunfaafis ta'ee gareedhaan himata addaan kutuu fi dhiifama taasisuun faayidaan uummataa fi biyyaaf qabu utuu hubatameeti gaariidha jedhu. Yaadamni kun yookiin afurri seeraas kan jedhu faayidaan uummataa jechuun maalidha kan jedhu san tokko tokkollee tarreessuu baatu xiinxaluun barbaachisaadha. Faayidaan uummataa maali? Faayidaan uummataa waan dantaa uummanni gama hedduun gama siyaasaatiin, gama diinagdeetiin, gama hawaasummaatiin qabu caalmatti kabachiisaati. Himannaan kun gaafa adda citu akka nu hubadhutti himannaa isaanii adda kutuun faayidaa uummanni biyya keenya uummanni Oromoo yookiin uummanni biyya kana keessa jiraatu uummanni Itoophiyaa qabu caalmatti ni kabachiisa jedhamee amanamee. Adeemsawwan seeraa kun qaamolee seeraa fi mootummaan wayita hojiirra oolanii faayidaan isaa adda baafamee ilaalamee irratti mari'atamee labsii fi seeraan ba'ee hojiirra kan oolu ta'uun isaa hubatamuun isaas barbaachisaa ta'uu kaasu. Dhiifamni ulaagaa kana keessa hin darbu. Erga murtii murtaa'ee booda taasifama jechuu dhiifamni. Baraarsa ammoo miti. Baraarsi paarlamatu labsa. Lakkoofsa qaba. Akkuma seerota biraa paarlamaadhaan labsamee akka federaalaatti nagaariitii irratti ba'a jechuudha. Haala kanaani baraarsi taasifama. Kun baraarsaas miti. Dhiifamas miti himannaa kaasuudha. Himannaa kaasuun ammoo yeroo kamiyyuu faayidaa uummataatiif jecha deebisanii himachuun akka danda'amutti seerri ni tuma. Himata addaan kutuu dhiifama taasisuu qorannaa gidduutti dhaabuu fi dhiifamaan sirreeffamaa seeraa manneetii sirreessaatii gadi dhiisuun biyya birmadummaa qabdu keessatti seeraan ba'ee labsiidhaan ba'ee hojiirra kan oolu ta'ee adeemsa raawwisaa keessatti abbootiin hojiirra oolchuu qaban adda ba'anii jirus jedhanii jiru. Paarlaamaan pirezidantoonni naannolee fi biirooleen abbaa alangaa fi ministeerri haqaa itti gaafatamu mata mataa isaanii akka ba'atan adda baafamuu isaanii kaasuudhaan. Baraarsi paarlaamaadhaan ta'a. Akkuma siin jedhe labsiitu labsama. Isa kana kan baasu paarlaamaadha. Paarlaamaan aangoo akkanaa kana qabaa jechuudha baraarsa irratti. Dhiifama irratti seerri kan keenyeef pirezidaantotaaf. Pirezidaantiin naannolee aangoo naannolee keessatti waan jiran san keessaa tokko dhiifama hidhamtootaaf taasisuu danda'u. Sirreeffamtoota seeraa iyyannoo kana iyyatanii akkaataa labsii yookiin seera jiruutiin calalamee isaan bira dhaqee fi dhiifama taasisuu jechuudha. Inni himannaa addaan kutuu, qorannaa addaan kutuu, qorannaa deebisanii qorachiisuu, himannaa deebisanii bu'uuruu kan hooggantoota biiroo abbaa alangaa fi federaalatti immoo kan amma ministeera haqaa jedhamuuti jechuudha. Mootummaan biyya bulchu tokkos adeemsawwan seeraa kana yommuu hojiirra oolchu faayidaa uummataa fi biyyaa nageenya uummataa dantaa taasifatee waan ta'eef walhubannaan guddaan as keessa jiraachuu qabaa jedhu xineessaa seeraa fi abbaa alangaa biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Huseen Dafoo. Biyya jiraannu kana keessatti nagaaf tasgabbiin baay'ee barbaachisaadha. Nageenyi kan dhufuuni qaama tokko garee tokko ilaalcha tokko ni miti. Ilaalchi garaagaraa bakka tokkotti dhufee akkuma anifate waliin haasofnu kan waliin haasaamee wal danda'anii yoo ta'e nageenyiif tasgabbiin dhufuu danda'a. Hawaasni nagaan jiraachuu danda'a.